ميك يومه والله كنت المون كمان ما نمني المون كبو غراسينا يروح أنا لقيسو قال لك يبغى المون كده جو أنا تيتاو ناو يمالي ربي ولدي جنباسي أنا ما كان جرا مالي ركوه يدون الجيا لكن كورتانس نمرو يدون الجيا أنا قاعد يدوف أكو كونو ويا روبيدا أكتبان تلقى ربيتي إسرائيل زمان إفتو أنت قريتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم سيا فرسانية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكو كونو ويا روبي أشابنا في زي السمة تزيدا سدوتاني ورث باسمني وعارف كوفامتي وأنا ما قرتي كاتي تكنا قول اللي سني قوسفنا قرونا تقوتو بالبلا هرمي وكان فاميلي سيداسم فوريتي كاركلو بالبلي إستانسم فيديتي نودعي سجلي سنودعي سي أنا لين كشابي وكان زيلي إسرائيل في لاندا كاونتي نمراني إسرائيل فودا غيرتي تيجي ما خلاص ديبتي بانغري غري غرو وانا رولتو سلتو وانا من يستلبيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيه بعد هذا تو ما الفدا. أيه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه kalau tu ma ulfada da micayoni ka itu tibiya kana tibiya saudara biya kana. Sumando jati saudara biya kan ye aciti. Okay kalau tu ma Rabbi di gaisi abasu jecha Rabbi di gaisi abasu jecha. Ani tiko komi sinirra hinka borra asra jiru kana abba ka kabate namota asra jiru aga mubarak itu komi malin sinirra kaba komi na sinirra kabu ishi tanafisa kan madubbatan tana akuma tanadubbatan tana tadengadda jolle najeste sunis akasuma hada kabdi abba kabdi kalattu harargeti daima sana kichu sana ajjesani gize akasim mazra keessa darban sano sagale suno barbaachiftumo suno oromo mitimo suno mo ilma namati mitime waan kana namne na deebisu danda'u jira fi masoon illee mubarakillee warra sira jirtanillee mana keessa sila nageenyan dubbi deeme kana mana waan dhageetaa dhagee bachuu namni kun naan ta'u tokkofa silan mana keetti ajjeessanii maal ma mana kiyami ma fi koy mubarak mana kiyamiti Facebook irra gadhiifame Facebook irratti ijoollee waraabdee gadhiifte mana kiyyo soontaane jechuudha ajjeessanii kunoo dhalaa Oromooti namatu asit darbe jedhanii ijoollee waraabanii fuulallee mul'isanii haadhaaf abbaa biraan gayaa haadhaaf abbaan isii haasabbaranii kunoo akkatti ajjeessan jedhanii Facebook irra gadhiisani mana kiyamiti. Ani yaada akkuma dubbiitti irraa dubbadhe namootuma gizee 3-4 deebi'ee dhalaa gizee 5-4 ajjeessanii darban kana hin darbinaadhe mana kiyyatti irraa dubbadhe malee ka gadhiifame Facebook irra siigalee sanoma fuutanii akka Atara dubbannaan yookiin immoo namni tokko irraa dubbannaan dirqamaa miti anis irraa dubbachuun hundi irraa dubbachuun dirqamaa miti namni tokko lama sagalee ta'ee nama lama sadii uummata kana dhageessifnaan hangana kootiin hin nageenye na biratti namni dhufee himeen jiru lafaa fuudhee waan haasa'u kanayyuu baaka kanayyuu nagalchi rakkoo jira Yesuus mataan ka jettu maqaan kee jirta as jala yoo bucati yeroo 20-30 ol nagalchi rakkoo jira jennaan Matati jedin ana go bakala mari babu tira rako sirana go jede tan ordache sana bodde kasaka so bole tigene ko dute matinu barbada wala yolle kargar so ki wabrati sirachune akasa kan go di vijet aye ko kargar so marako ko bole dute sanu yolle biya rabati to biya rajite wa qorateti adaba safi kabiya rabasi la shagala jedam de biya ma ke satinu ni chamde arabani chamde jiratini du'a si barbanne mongalchina Ana dubbichi akka itti dhaqee waan kana ragee wallahi utuu nama biraa ta'e xiqqoosi itti jabaachuun mala maaliif an koomentii tiktokii si barbaade tiktokii si jala galee koomentii namni barreesse gattu fooloo godhee deemee keessaa gaafadheetanii siifan arsii ka jedhamtu argadheen ijoollee naannoo jechuudha waa hunda si bare malee baay'ee jabaata wallahi du'aa mucaa kana baasu
Isuma dhuguma komeetii jala deemtee tapha. Mu beelaa simee takkalaatu deebisaa tuqaa fi hafarsoo duraan dursee ulfaadhu waan kana kaasuu keetiif akka bareeda kaaftee yeroo kaafamuu qabu kaaftee. Kanaacha ani kanama tokkootti mariin keessaafuu waa'ee dhimma obboleetii teenya ajjeefamtee mazaraa keessatti darbamtee mana gartee dabbaal mootiitti warrichi gastii gubbaa turee haasawaa ture tokko halafaadha. Waan san faana jala deemneeti dhiigasii kan dhugachuu kee waan san qorannee bikka wanni sun taateef ifaa bilisatti yeroo ammaan tanaa abaluu godhachuu baannullee haasoo lama kawal dhawe agarreeti dubbii bikka siin maltu galchitee jirra. Maali gachaa jirra guyyaa san gisee gastii sanirraa gabbuunu tole dubbiin tun bikka siin itti galaa jirtuu fi waan gartee abbichi suuraa san maxxansee fi warri gartee silaasiisan karaarra hojii dhufe afaan adda addaa haasoo dubbatuu fi wanni sun harka namaa ta'uu eega mirkanooyte booda amma gabbaanii dubbachuun taatu obboleessisii lamaatu saawudii keessa jiraa jiran obboleeyyan lamaan isaanii faamilii yookaan maatiin obboleettii teenyaa nu gadaa baatu maatii sana eegganneeti maatii sana dhaabbannee dhiiga obboleettii teenyaa dubbannaa waan silaa godhumoo qoboni goonaa jenneeti arra ajalatti irraa barachaa turre guyyaa saftii arra simbira saftii nabira boru saftii baallama addaati qabnaa ijoollee keessaafuu ciccimtu akka keetii keessaafuu dabbaal maammee akkasumatti namoota gartee akka jaallee ibsaa maarree wani karaa wali jajjabdu turi wanni isaan sabboona argeera wanni isaan irratti dalagaa jiran guyyaa saftii kana yatattamatti isaanii wajji wal qunnamne garuu faamilii obboleettii teenya maatii obboleettii teenya barbaadaa jirra dubbii bikkarkattee bikka gartee isin itti galtu waan dubbiin jettu dubbiin mallattoo kanatee jirti. Tana jecha faamilii barbaadaa jirra tana akka tasaatitti dhufne obboleettii teenyaati ammoo waan kana kaasuun kee dhuguma rabbiitti anuma silaa waan hin jechuu kee eegisee waa'ee dhimma obboleettii teenyaa tana dubbanne booda taarargee obboleettii teenya gartee harka namaa duute isii sanoo irraa quba qabdu sanoo maarraa dubbachuu teessan tanallee kaasuuf hin kee dhugumatti na dursee kaaftee ulfaadhu kabaje waan guddaa biraa qabda fayyaada. Galatoomi abbaa maali beekta wanni galatoome ulfaadhu anillee wanni gaafadheef waan biraa miti. Dhugaa yoo dubbanne hin deddeebite yeroo 3-4 taate yeroo 5-6 taate yeroo takka namni ni du'a yeroo 2 ni du'a rakkoon qabu ture yeroo 3 ajjeesaniituma ilmoo namaa darbuun yeroo takka ulfa waliin ajjeesanii ulfa waliin darban jira kenna baatima takka dura kalee deebi'anii ajjeesanii darban dhiyoo kana mana naqanii akkasi viidiyoon taane irraa waraabanii ani wanni tokko wanni natti dhagaame maali abbaa gaa fakkeenyaaf dhalaan Jimmaa Suudii kana keessa ni jirti dhalaan Arsii Suudii kana keessa ni jirti dhalaan Walloo ni jirti dhalaan Oromoo kutaa 11 hin jirti maaliif dhiinni ijoollee arfan qal'oo kana ammoo ijoollee Harargeetu maal afatti bada Ibrishaan maas jala jiru kana baatii 6 dura yoo agarte ilmoo waliin garaa godhanii darbanii yennaan mucaan lafaa fuudhee boolla qotee boolla keessatti guddisee achitti dhalchiise jira kenna dhugaa yoo dubbanne maaliif akkana wal godhuun barbaachise ka jedhu xiqqishoo isii osoo yaada fudhattanii namoota wal geettanii dubbattanii bareeda. Yaade ulfaadhu dhugaa rabbitti akkasii wallahi amma mee abbaa gaa sagalee ni ergama waan amma afarsoon jedhe kanarratti waan kaas ila dhugaadha waa'ee ammanni maa sagaleen ta'inaa fi jalqaba akkaani waan kana dhageenyeeni mana konkoo keessa sagalee taati ture akkaawuntiin kiyya guddaan sababa san gubate jechuudha akkaawuntiin haa gubatu rakkoon qabu hanga dandeenyutti sagalee ta'aniiti jirra sagalee ta'anii jennee namni har'allee mana afarsoo keessatti illee waan nuti fakkaatedha inni dubbataati turre jala buuneetuma dubbataa turre isii yookiin Hararge yookiin Walloo Wallagga osoo hin taane dubbachaati turre jechuudha ammallee nu dubbanna ammas wanti xiqqoo garaagarummaa qabu anis mana kana keessatti dubbii tana takaafamtee dubbatamaa jirtutti dhufne kun sumiti yoo sanama ijoolleetu quba qaba tana namni quba hin qabu Mubaarak kaasee irraa dubbataa jira irraa kaaneeti dubbanne rakkoon qabu sunillee ni dubbatamti tanas kun akkasuma jala baati walumaa gallee tanallee itti deemnee dubbanna addallee mana afarsoo keessatti dubbataa oolle osooma akkas taate osoo hin taane walubachisama Mubaarak hin dhageenye jechaa ture kanumaafuu tanas jalaa baafnee osoo bifa komiitiin hin deemne waan jiru dhugaadha miidhamni ni jira miti yoo fuudhamtee masirratti darbamte hundi keenya waan nutti fakkaate dubbataa oolle gara nyaattummaa nama fakkeenya akkaawuntiin kiyya sababa san gubate kun Ibrishaan jala kana jira osoo wajjin jiru nama 400 nama 500 irratti akkaawuntiin kiyya gubate Mubaarak hin dhageenye dhageette namaan jechuun garuu hin ta'e. Damadamneef inni naanii afarsoonni ni ajandaa godhe. Ta'ee
Dhagaya tokkoffaa wanni ta'ee mucattiin taariba dhufaa jirti jedhanii dubbatan akka gaafatanitti. Taariba isii dhufaa jirtu mootummaan rasaasaan dhooyitee ajjeeftee jedhame. Takka jedhi. Rasaasaan dhooyitee mootummaan biyya nu keessa jirru kana keessatti yoo si dhooyite yookaan yoo si ajjeefte fuutee tallaa si keetti. Takka ammootu fuutee bakka biraa si darbiti malee mazraa keessa fiddeen keettu. Ajjeesanii mucattii ufumaa baxxaanii hidhanii tiraasii jala kaayanii fuudhanii bakka ijoolleen mazraa dalaytutti fuudhanii baxxaanii jala kaayanii tiraasii tolchanii fi jala kaayanii mazraa keessatti darban jechuudha. Ijoolleen ajjeesanii mucattii. Sigalee ganama ijoolleen dalagaa fi lafa kaatu nama reeffa mazraa keessa ciisu argitee viidiyoo waraabde. Viidiyoo waraabnaan ijoollee santu ajjeesee mazraa keessa buufatanii ajjeesanii jedhanii ijoollee san faallaa itti wanna godhan. Ergasii fidanii yoo ammoo warra isii waliin taariba dhuftellee gaafatan mootummaa ajjeeseedha. Mootummaan makiinaa guutuu keessaa isii takkitti qofa ajjeesee fuudhee ammas maal godhe? Baxxaaniyaa uffattee dhufti taariba jala kee namaa wal sobna. Baxxaaniyaa namni uffatee taariba deemu ni jira. Namni tiraasii mataa jala kaayatee taariba deemu ni jira. Maa wal fakkeessina manumatti ajjeesanii manumatti ajjeesanii baxxaaniyaa itti uffisanii tiraasii jala kaayanii bakka ijoolleen mazraa dalaytu keessa kaayan jechuudha. Mubaarak wallaahi waan shuukanneessa gocha ilma namaa irratti hin hojjamne fuudhanii mazraa ijoolleen Oromoo dalaytu keessatti darbanii ganama ijoolleen achi agartee ani akkasuma dhaga'ee achirraa ammoo haasaa warri keessa turan warri akka abbaa biyyaa fa'aa warri akka Imrishaa fa'aa warri Boonaa fa'aa si ibsuu danda'an waan irraa dhaga'an achi booda aanee dhiisee jechuudha. Ajandaa akkana kanallee baay'ee jaaladhuun beektaa. Afarso yoo sagaleen kiyya dhagahame waan jalqaba irraa agartee quba qabnu isinii ibsa. Sagaleen kiyyan jira muube. Ni jira toofi. Ni jira deem. Itti deemi ambisha. Eenyu ambisha toofi. Sagaleen kiyyan jiraami? Ni jira toofi. Ni jira baay'ee nama gaddisiisa wallaahi billahi. Okay, Mubarak walumaa galatti maaltu jira? Beektaa Mubarak maaltu jira? Taatee waadii dawaasiritti godhamu waan haarawaa miti. Kaleessuma wantoonni akkasii godhamaa jira. Kaleessuma gartee waadii isaaniitti namni akka horiitti ilaalama. Garuu kan mucayyoo tanaa adda ta'e duraaniin itti ulfeessanii darbanii saaratti fageessanii darban beektaa ulfa gartee itti ulfeessanii kaanii fuudhanii fageessan. Oromotu as jira jedha mucattii gaafa waliin akkasitti cinqamaa ture sana Oromotu naannoo san jira. Waan si ajaa'iba. Sahara fageessaa Mubeki Kanami tabrat. Tabirati. Taatee jechaa jiran. Taatee achi keessa taamu. Tatanaa maaltu jira? Mucayyoon akka jedhanitti mushawaraan dhuftee jedhan. Mushawaraan dhuftee makiinaan gartee askariin qabee makiinaan osoo askara jalaa dheessu mucattii rasaasni dhahee jedhan. Hayyee mucattii gaafa rasaasni dhahe. Okay. Achirraa fuudhee namichaan ammoo lubbuu askara jalaa bahee fuudhee istiraahatti buusee. Istirahaan kun ka Oromoon itti buutu jecha istiraahatti buuse hayyee istiraahatti waan kana keessaan gaafadhe obboleessa taaziyaa irra jiru gaafachaa jiran obboleessa taaziyaa irra jiru naannoo san turan guutuu beeka ijoollechi amma taaziyaa quba faan kaattee teettu takka takkaan beekaan hayyee ishii eega gartee istirahat buusan mucattiin tun istirahat duuti hayyee eessaan janaasni baxxaanii ammarameettini siviltii irra bahe jedhee gaafadhe arabata ofirraa baasee siviltii irratti kaahee eegasii mucaan Oromoo akka tasaa arge hayyee kamu rukaaba kana fide maqaa keessanii dhufte rukaabni tuni mucattiin tun maqaa keessanii dhufte firummaallee itti qabna jettanii eessaan fuudhamtee ajjeefamtee makiinaa keessatti istiraha buufamtee istiraha irraa gartee araba harka kamiin arabni fuudhee siviltii irra baasee ittiin gartee oorruu keessatti darba mee naa hima abboo araba fuudhee darbeen homaa godhuu hin dandeenyu mucatu argee akkasitti mucattii eegasii mootummaa itti waamnee fuusifte naaliqinfamuu dide tokkoffaa isaantu ajjeesee fi isaantu ajjeesinii mucattii tan harka ofiitiin itti taphatanii fi mootummaa ajjeesee wanni shakkiisiti ta'u ilmoon namaa tuni fuudhamtee shahara irra darbamudha juutuun tokkoffaa baxxaaniyaan isiin uffattu baxxaaniyaa horiyaati baxxaaniyaa arabni fuute arabni ammallee nan beekaan yoo jirtuu fuutee darbite malee arabni darbitu amma gaafa kaan mubee mucattiin ani yoo xiqqaate atillee komantii dhuftee barreessite hatta mucattii garaa ulfaa kootii surree itti godhe takka yoo yaadatte ji'oota dabran keessa ji'a 8 akkana ga'e mucattii kootii surree ulfaan aana namni sun mucattii san guyyaa 28 waliin rakkadhee wasana harargeen tuni gosaa wal fixaa jiranii waan mucattii san waliin ta'e waadii sana nabbeeka anaaf rabbitu beeka ilmoon irra dhaltee amma reeffa gartee nama guddaa ka isaan darban arabni na ajjeeftu jedhee ilmoo san harka kiyyaan halkan saa 8tti awwaalee intala san fuudhee akira fayyuu diddee harmi kun dhohee hospitaala galche saantimii takka harargeen si gargaare haa jettu yoo ajala jiraatte muniiraa waan kana kijiba haa jettu eenyu tama goddanyaa muniiraa Kutaa jedhee gaafa san nam tokko na dhaga'uu dide dhimma namoomaa yoo si hime jecha
amma kamujatti harkuma namaattu jeki taphate malee mootummaan fuutee dambii ka waan ta'eef yookaan namni sababa kanaatu saban dila keenya ajjeese jettanii jitu. Ajaan isa kana. Hadda ajjeefamee harka dhiigaatiin nama waliin taa'ee nyaataa jira yoo ta'e namni kun bor ammas harka ajjeesee bare namni dhiiga namaa buusee bareedan yoomiyyuu dhiiga namaa buusaa jiraata jedhan. Maaliif callise Oromoon? Ajuun dubbi kana jaanii jira. Fayyade Maaliif namni kun yaadde? Namni mucaa kana ajjeese bakka mana kana kee ajanda baga obse kenya obse kake imisha dhaggeeffadhaa farso hundi keessan boona baale waras keessa jirtan marti keessan bakka jira dhaggeeffadhaa siifan doktor Nuruddin dhaggeeffadhaa dhimmi kun adda durummaadhaan mana gartee dabbaalitti mareechaa turanii qacelota illee gasiira turre nama kumaafuu naasuwaa turre bikka dubbiin bakka irraa kaate akkaataa isaan dhiiga obboleetta nyaatu dhoosuu kaanii fi harka namaa ta'u mirkaneessineeti faamilii yookaan maatii intala barbaadanii itti agalle lammatammaas asitti mana kanatti waan kana